Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafune kam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irratti argamtan nagaaf jaalalli keenya lafa jirtan bakka jirtan maratti isin qaqqabu. Yoo yaana dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Viidiyoo kana share waliif godhaa. Viidiyoo daqiiqaa gabaabduu dhimma lammiilee keenya Roomaa mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti miidhamaa jiranu irra deebiidhaan yaadannoo akka goonuuf akka sagalee isaaniif taanuudhaaf dhaamsa ergaa isiniif dabarsuuf rakkoo obboleewwan keenya achirraa adaraa jedhanii nutti mataa jiran isiniin ga'uudhaaf dirqama Oromummaa, dirqama Lamummaa, dirqama Namummaa bahuudhaaf kan dhufnee viidiyoo kana waliif dabarsa. Inshallah obboleewwan keenya hedduun illee irratti dubbachuudhaaf yeroo ammaa qophii xumuranii jiranii biyya keessaaf biyya laaraa ajandaan obboleewwan keenya mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti dhumaa jiranu qaama dhimmi ilaallatuu fi mootummaa biyyaa bira akka ga'uudhaaf yeroo ammaa ammas tokkummaadhaan akka kaanu isiniin jenna. Egaa yeroo dheeraadhaaf isinirraa badeetan ture haalli biyya kanaa xiqqoosii ulfaataadha. Yeroon kun yeroo nuti illee jijjiiramnee jirrudha. Qaamni keenya yeroo baay'ee qorraa obboleewwan keenya kiisha zubaalaa uffataniitu mana hidhaa keessatti dhumaati kan jiranu. Rakkoon isaanii haalaan itti fufeeti jira. Gariin maraattuu hin maraataa jiranii. Rakkoon ittuma jijjiiramaa deemaa jira jechuudha. Kan sammuu dhabantu jira, kan du'anii sallaajjaatti namaa jirantu jira. Maatiin ilmoon koo mana hidhaa jira jechuu malee bakka ilmoon isaa jirullee bilbilaan argachuu hin danda'u. Maatiidhaa bilbiluu miti warri ala jiranillee sagalee isaanii dhaga'uu danda'an jiranu. Ijoolleen keenya jiblaadhaan mana hidhaa Saawudii keessatti dhumaa. Kanaaf maal gochuu qabna? Kadhannaa Rabbii gochuufii qabna. Deebisnee maatii keenya yaadachiisuu qabna. Mootummaa biyyaatti iyyuu qabna. Dhimmi kun dhimma siyaasaa miti, sagantaa siyaasaa miti, sagantaa namummaati. Akkuma beekamu muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo ammaa diiyaaspooraa miliyoona tokkotti tilmaamamu gara biyyaatti deebi'ee biyya isaanii akka daawwatanuudhaaf eeyyama godheefii ture. Kuni dhugaa dubbachuu waan namatti dhaga'amudha. Obboleewwan keenya mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti miidhamaa jiran kun yeroo duraatiif sababa dhukkuba kooroonaatii jedhamaa ture. Kooronaadhaa biyyatti galchinee waan ittiin akkamsiisuu hin qabnu, ijoolleen kun dhukkubsachuu malu. Kanaafuu dhukkubsataa kana yoo gara biyyaatti deebisnee rakkoo guddaa keessa galuu dandeenya jedhanii ittiin nu sobaa turanii. Sana booda immoo lola Tigraayitiin wal qabsiisaniitu lolli Tigraay waan jiruufi uummanni kun gara biyyaatti galuu hin danda'u jedhanii ammas lafarraa harkisaa turanii. Lolli Tigraay kun akkuma beekamu injifatanii galanii. Amma immoo sababa himan dhabanii diiyaaspooraa miliyoona tokkoof waamicha godhan jechuudha. Warra abbaa maallaqaa warra garaa gurguddifatee yakkaa fi haqa namaa saamee biyya namaatti gurguddate kottaati biyya keessan daawwadhaa maallaqa nuuf kennaa jedhanii maallaqa ayyaammataa jiru jechuudha. Kun maal agarsiisa? Biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu kun lubbuu ilma namaatiif akkasiin naasuu wayii hin qabne nu agarsiisaa jira jechuudha. Kanarraa waan guddaa hubanna. Maaliif lubbuun ilma namaa tokko biyyattiin keenya garuu hiyyeessaa fi carraa hin kennitu, akkasiin carraa hin kennine, akkasiin hiyyeessa kana tuffattu asirraa waan guddaa nama hubachiisa jechuudha. Yeroo ammaa akkuma beekamu magaaleen Oromiyaa, magaalaan biyyattii hundi diiyaaspooraa miliyoona tokko simatanii irraa aadaa fi turistii daawwachiisanii maallaqa irraa gurrachuudhaaf waamicha diiyaaspooraa warra maallaqa gurguddaa qabanuuf godhanii jiran. Garuu ilmaan hiyyeessaa kumoota dhibbaatamaan lakkaa'amtu mana hidhaa biyya kanaa keessatti dhumaa jirti. Namni sagalee siidhaa ta'u hin jiru, namni siidhaa dubbatu hin jiru. Huccuu tokko waggaa lama, huccuu tokkittiidhaan lafa waggaa lama mana hidhaa keessatti guggubataa jirti jechuudha. Kanaaf adaraa obboleewwan koo dhimmi kun dhimma namummaati. Inni doolaara fuudhee Ameerikaa galaa jiru, inni doolaara fuudhee Awurooppaa galaa jirus ilma namaati. Garuu warri biyya guddisa iyyeettota biyya Saawudii keessatti irra miidhamaa jirtudha. Kan namni kaminuu ragaa ba'a jechuudha. Diiyaaspooraa Ameerikaa fi Awurooppaa osoo hin taane diiyaaspooraa biyya Saawudiitu magaalaa biyya keenyaa guddise. Mootummaa biyya keenyaa gadhaabe. Hawaasa keenya miliyoona tokko tuqaa shan naannoo Jigjigaa irraa diinni buqqise kan bakka itti deebisee qubachiise diiyaaspooraa biyya Saawudii Arabiyaati. Kan mootummaa kan har'a carraa kursii sanatti isa ol baase diiyaaspooraa biyya Saawudii Arabiyaati. Kun namni kaminuu ni beeka jechuudha. Waggoota dheeraadhaaf reetiksitee gaala eegdee arabaan ifatamaa, arabaan arrabsamaa, magaalaa ofii guddisaa, gibrii mootummaatti si abbaa sirraa kaffalaa. Kaleessallee yeroo raayyaa ittisa biyyaa jedhamu ijoolleen deeggaraa turan kun as na bira maallaqa kuma kudhan mataa ofirra qabatanii guruuppiidhaan kennan har'a mana hidhaa keessatti miidhamaa jiru. Mana hidhaa kana keessatti haakimiin hin jiru, dhukkubsattu yoo maraatti akkuma feete taatee duudha malee namni haakimii si geessu hin jiru. Kaleessallee naawuu irratti dubbadheen ture mucaan tokko achi naaf dawwale namoonni baay'een ni beektan Fuwaad Imaam jechuudha. Namni kun yoo deeggarsa ta'e mootummaadha kan deeggarsa ture keessaa isa tokko mucaan kuni kan jiran mana hidhaa Jiddaati. Mana hidhaa Jiddaa qofa nama 95,000tu jira.
manni dhaa jiddaa garuu carra qabeessa maaliifi xiqqoo si baxxaaniyaa uffatti yookaan waan qorrattiin ofirraa eegduu ni qabda garuu riyaad immoo hin jiru kun riyaadii balaaxaa dhakaarra rafta jechuudha dhakaarra wanni tokko wanni siree jedhamu wanni baxxaaniyaa jedhamu yookiin biddilibsii waan uffatan kun hin jiru maallaan jedhamu caan kun nama 95 mana hidhaa jiddaa keessa jiraa jedhe guyyaatti kilaasii keenya nama 10tu dhukkubsataa jedhe namoota kilaasii nama 95 kuni kilaasii 800 keessa jiraatu jedhe kilaasii 800 kana keessa warri jiraatan hundinuu gurfaa tokko keessa guyyaatti namoota 10tu dhukkubsata guyyaatti yoo xiqqaate nama 2000 dhukkubsataa jedhe gaafa nuti poolisiitti yinee kottaa hakimii nurraa geessaa dhukkubsataa kana nurraa akkamaa jenne yaa obboleessa kiyya akkamitti akkamuu dandeenya kan isin gatee jiru mootummaa keessanii guyyaatti yoo xiqqaate nama 2000 isinirraa dhukkubsata nama 2000 mana hakimaa kam geessinaa nuti doktora 2000 isin guyyaatti akkamoo isaa fuunaa rabbiin sodaadha malee waan asitti gubanii isin balleessanuu nuun jedhan jedhe nama 95 mana hidhaa tokko keessatti isin eeguuf isin nyaachisuunu waan tokko deebinee immoo nama 2000 guyyaatti dhukkubsatu mana yaalaa isa kam isinii geessinaa jedhee afaan nu qabee jedhe yeroon ofii kiyyaatti yaadee ilaaluuf jedhe eeyyee dhugaa isaati jedheetan egaa keenya duudhumatti nuuf filannoodha jennee akka kanatti dhukkubsataa wal keessa ciisaa jirraa jedhe mee obboleewwan kiyya mootummaan biyya bulchu tokko yoo diinagdee dhabe namni mana hidhaa biyya kanaa keessatti miidhamaa jiru kun nama 300 hin caalu yookiin 300 yookiin 250 hin caalu nama 300 gara biyyaatti galchuudhaaf diinagdeen biyya tokko yoo hanqate biyya jedhamtee maaliif yaamamti lama mootummaan carraa kanaan biyya ummata kana galchuu yoo dadhabe maaliif carraa wayin banneef ummanni kun akka kaffalatee galu yookiin hawaasni ustaadonni qaamoleen majlisa oromiyaa majlisa federaalaa akkaataa sagantaa adda addaatti qopheessanii ummata kana akka biyyaatti deebisanuudhaaf fakkeenyaaf Baale Beelee jennaan diyaaspooraan eeggadda miliyoona meeqa gadi naqe Boorana Beelee jennaan miliyoona meeqa gadi naqe ijoollee keenya biyya Saudiitti miidhamaa jiru galchanna jennaan namni irraa isaan irraa hafu hin jiru mootummaan maaliif carraa kana mijeessuu fi didee maali ummanni 300 kun bor biyya isaa fayyaduu danda'a bor biyya isaatiif bu'aa fiduu danda'a maaliif ummata kana koomiti jedhee waakkata mootummaan tariib kan borbaratee biyya bulchuu danda'utu jira tariibon qabeenya horatee biyyattii sana kan guddisu keessa jiraachuu danda'a biyya kana akkana dafqee hojjetaa jira malee akka isaanii saamee hin bulle akka isaanii saamee noorree bar diyaaspoora isaan miliyoona tokko amma waaman kun warroota ummata saamee biyyaa badeetu har'a garaa gurguddifatee biyya iyyummaa keessaa dhufee biyya ofii jijjiiree maatii ofii jijjiiree ollaa ofii jijjiiree magaalaa ofii jijjiiree warra dafqaan bulaadha kanaaf kabajni kennamuufii qaba kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf waan nama gaddisiisuudha obboleewwan keenya bakka jirtanutti adaraa sagalee ta'afi nutti tolee sagalee ta'an jirruufan yeroo qabaannee miti dirqama obbolummaa mootummaanis yoo ilma namaatiif walqixa ilaalcha qabaate diyaaspoora miliyoona tokkoof waamicha yeroo godhu diyaaspoora biyya kana keessatti miidhamaa jirtu kana kan badii tokko malee yakka tokko malee waggaa 2 hidhamtu kan diinagdee biyyaa guddisaa jirtu kan abbaan kaleessa mootummaa waamicha goonaan sangoota godinarraa sangoota 200 sangoota 300 konkolaataatti guureetti kenne ijoollee biyya Saudii teessee bittee naa gabbisi jettee abbaatti kennite gaafa biyyi koo tuqame biyya kootii naaf kenni jettee abbaadhaaf heeyyamte jechuudha maaliif miidhamna maal balleessine nuti maaliif xiinsammuu ijoollee keenyaa tuqa mootummaan yaa ummata keenya idil addunyaarra jirtan rabbiif jecha haalli obboleessa keenya keessa jiran kun isinii ibsuu hin danda'u an guyyaa guyyaattiin arga gareewwan adda addaa keessatti nu dhufuu danda'a fakkeenyaaf gareen waldaa shanan gibee magaalaa Riyaad yeroo jalqabaatiif galaa bitee fi mana hidhaatti geessaa fi ture osoo geessuu fi mootummaan karaa irraa cufe jechuudha waldaa wal gargaarsa shanan gibee magaalaa Riyaad keessa jiru ijoollee asitti hidhamanii jiru keessattuu ijoollee shamarraniitiif daa'immaniif yerootti maallaqa walitti buusee mana hidhaatti deeggarsa godhaafi ture sana booda mootummaan deeggarsa keessan isinirraa fuuchuu hin dandeenyu akkam finne jedhee ofirraa ree jechuudha ijoolleen tokko achirra ta'aniitu garee kanarratti guyyaa guyyaatti viidiyoo waraabanii gadhiisanii kan maraate gadhiisanii kan du'e gadhiisanii yeroo sana arginu waan taanu dhabaa jirra yaa ummata isin tarii arguu dhiisuu dandeessu nuti guyyaa guyyaatti yeroo arginu wallahi jireenya ilma namaatti hin jiru jechuudha
sammuun keenya nu jeeqamaadha. Mee qaama keenya laala hin jirru bara gogaa deema jechuudha. Miidhamaa keenya jira. Keessi keenya miidhamaadha. Xiinsammuun keenya miidhamaadha. Maaliif hin dubbanne nuti? Maaliif irraa baanee dhimma lammiilee keenya kanaaf hin ibsine? Yaa qaamolee mootummaa, yaa ustaazota keenya, yaa miidiyoolee keenya, yaa namummaadhuma kan qabdu idila addunyaarra jiraattee namummaadhumaaf kan yaaddu dhiisi waa'ee kanaaf sana waa'ee miidiyaa, waa'ee siyaasaa, waa'ee mootummaa, waa'ee maalii namummaa wayyoo sitti dhagaame dhimma lammiilee keenyaa kanarratti gabbaatee dubbachuudhaan maaltu afaan si qabe? Si galee namni tokko hundaa borrirmatti isa nyaataa barra. Biyyatti maka maalimi namaa tokko hagam guddattus, hagam gootomtus, hagam qabaattus bor namni tokko carqee tokko lafa jala gala. Garuu ilma namaati irra yaaduun dirqama keeti. Borsiif galaadha waan ta'eef, borsiif bu'aadha waan ta'eef. Ilma namaati kan mana hidhaa keessatti huccuu tokkoon waggaa 2 miidhamaa jiru, waggaa 2 hidhamaa jiru, waggaa 2 xiinsammuunsaa tuqamaa jiru, waggaa 2 kan mana hidhaatti maraataa jiru ilma namaati. Ati garuu warra biiraa tokko dhugduudhaafi teessee shubbisa rukuttee ijoollee biyya Suudiitti qoosta. Tarii maallaqa irra qabdu corra jijjiirrattu waasitti fakkaattee waan barbaadde dubbachuu dandeessa. Ijoolleen mana hidhaa kana keessatti miidhamaa jiran babbareedduu akka keetiiti. Qabaattu akka keetiiti, taabbattu akka keetiiti. Carraati garuu warra akkasii godhe. Biyya koon jijjiira, ofin jijjiira, iyyummaan jijjiira, maatii koon jijjiira. Abbaa kootti mana jaarattee biyyaa baatee biyya kanatti akkasitti miidhamaa jirti jechuudha. Kana dubbachuun maaltu afaan si qabame? Kanaaf adaraabaleewwan koo bakka jirtanutti sagalee ta'aa invite walii godhaa. Namoonni yaada kennachuu barbaadan illee isinin affeeraa. Bakkuma jirtanutti sagalee akka taatanuuf isinitti dhaammadhaa. Tarii namoonni yaada kanarratti qabdan, tarii namoonni ergaa kanarratti dabarsachuu barbaadan asumaan carraa isiniifan kennaa tokko kennadhaati. Yaada isin keessa jiru ummata keessaniif qoodaa. Rabbillee kadhaa fi kan rabbii caala. Ilma namaarra rabbii caala beeyta. Kan rabbii yoo rabbi irraa furmaati nuuf dhufa garuu of dagachuu hin qabnu. Heddoo teenyutti rabbiin kadhachuu qabna. Heddoo jirrutti taabbachuu qabna. Namni tokko taa'eedhuma rabbiin harka maratee rabbiin naa kennaa jechuu osoo hin taane mootummaatti siyyachuu, ummatatti siyyachuu, rabbii isaatti siyyachuu gara hundaan wal faana godhee rabbii isaa kadhataa sagalee walii ta'uun dirqama hunda keenyaati isiniin jedha. Tarii namoonni akka carraa yaada kennachuu barbaadan yaada kennadhaa. Yoo yaadan qabaannanis yeroo dheeraan qabu kanuma si yaadachiisuudha. Guyyaa guyyaatti yeroo yerootti sagantaa obboleewwan keenyaaf qabnee hundi keenya irratti dubbachuudhaaf amma qophii goonee jirraa jechuudha. Hundi keenya jechuudha bakka jirrutti dhimma obboleewwan keenyaa kanaaf irratti dubbannaa jechuudha. Obboleessa kiyya tokko si ergeen ture invaayitiin keenseenu. Warri yaada qabdan viidiyoo kana garuu share walii gochuun dirqama keessan. Dirqama keessan. Dirqama namummaati. Namoonni isin ergaa jiru irra caalaan isin hin seenu. Invaayitiin illee yaada jijjiirratee jira, didee jira jechuudha.
Boleewwan koo dhiifamaa invaayitiin ammaaf didee jira inshaallah walitti deebinaa yeroo bal'aa godhannee irratti dubbannaa namoonni tokko tokko isinii ergennaan seenuu hin dandeenye isinii